nyaataa fi qulqullina mooraa mana hidhaa keessatti hidhamanii jiraniin gidirfamaa akka jiranis itti dabaluun addeessaniiru. Kana malees abbootii warraa hedduun onicha keessatti sababa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun manneen hidhaatti guuramaa kan jiran yoo ta'u, hidhaa irraa baafamuufis qarshii gurguddaa gaafatamaa jiraachuun ibsameera. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoottidhaa fi saamichi loltoota murna faashistii PP'n ammaatee jiraachuun ibsame. Jaalamansiis Kaayyoo waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda Waayyuu Saqqaa keessatti murni maafiyaa PP gaafa muddee 19 2025 hawaasa nagaa baay'inni isaanii 11 ta'an irratti badii tokko malee hidhaa fi dararaa garaagaraa raawwachaa akka turan jiraattonni ifoomsaniiru. Namoonni qabamanis kan maqaan isaanii nugee Adde Eebbisee Shaankoo, Adde Birriituu Buzunaa, Adde Shimee Agollee, Shamarree Dinqee Fikiruu fi Shamarree Waqeetee iddoo isaa kanneen jedhaman akka ta'an ibsameera. Oduu saamichaatiin ammoo namoota maqaan isaanii Obbo Girmaa Mulaatuu jalaa harree tokkoo fi Obbo Tasfaa iddoo isaa jalaa loowwan 5 yoo fudhatan badii tokko malee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa qabanii waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa jiraachuus itti dabaluun himaniiru. Godina Bahaa Shaggar aanaa Dugdaa keessatti kaaroonii fi waraanni murna bilisiginnaa saamicha maqaa gibiraan raawwatan jabeessan. Guutuu gabaasa kanaaf Jaaleeran Gameessaa. Murni saamicha irratti bobba'ee jiru bilxiginnaan lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaa gandoota mara keessatti humnoota waraanaa fi caasaalee isaa bobbaasuun saamicha erga eegalee tureera. Ammas bifa qindaateen gatii gibiraa nuti takkaa kaffallee hin beekne akkasumas kaffaltii humna keenyaan olii nurraa fuudhaa jiru jechuun jiraattonni onichaa dubbisne tokko tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraattonni onichaa akka jedhanitti torban darban keessa maqaa kaffaltii garaagaraan waraanni kunneen nu saamaa turan osoo nuti haara hin galfatin akkasumas yeroon kun waqtii oomisha midhaanii waan ta'eef qe'ee keenya keessa deemuun nu doorsisuu fi reebichas nurratti geggeessuun gatii gibiraatu isin irratti hafee jira jechuun gadi aanaa isaan maallaqa 6,000 hanga 10,000 fudhachaa jiraachuu isaanii jiraattonni eeranii jiru. Osoo uummanni qaala'insa jireenyaa kanaan gubachaa jiru waraanni murna bilxiginnaa maqaa garaagaraan uummata saamuu fi siyaasa isaan hin ilaallanne itti maxxansuun reebuu, hidhuu, achi buutee dhabamsiisuu fi ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwachuun qabeenya isaanii ibiddaan barbadeessuun jireenya namoota hedduu balaaf saaxilaa jiraachuun isaanii kan yaadatamudha. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu Martii fi Siree keessatti loltoonni bilisiginnaa uummata nagaa hidhuu fi qabeenya saamuu jabeessan. Carwa biyyaa dabalata qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu ganda Sooqee Buqichaa iddoo addaa Mindabaraa jedhamu keessaa qonnaan bultoota maneedhaatti guuruun mana qonnaan bultootaa kanneenis cabsanii saamuun qabeenya hundaa konkolaataatti fe'atanii deemu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaa eeran. Qonnaan bultoota saamichi irratti raawwate keessaa muraasni maqaa arganne Sheek Futuraa Haajii Hajjii fi Maayiruu Hajjii kanneen jedhaman yoo ta'an Sheek Futuraa jalaa midhaan kuntaala 30 fi meeshaalee hedduu fudhachuu jiraattonni itti dabaluun ifoomsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godinichuma aanaa Siree ganda Kolobaa Awaas iddoo addaa Dhaallichaa jedhamutti namoota hedduu jalaa midhaan fe'ataa kan turan yoo ta'u namoota kanneen keessaa muraasni maqaan nugee Daamxoo Fayisaa jalaa kuntaala 6 Abdii Daggafaa jalaa kuntaala 10 akka fudhatan jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Dabalataanis godinichumaa aanaa Martii ganda Geetaraa Koboree keessatti muddee 19 2025 namoota hedduu osoo maatii tokko manatti nambisin jumulaan ukkaamsanii mana hidhaatti kan guuran yoo ta'u namoota kanneen keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Sheek Yaasin Abdallaa, Hamziyaa Sheek Yaasin, Diraartuu Sheek Yaasin, Bulloo Sheek Yaasin, Atikaa Sheek Yaasin, Muniraa Sheek Yaasin, Shamsuu Sheek Yaasin, Sheek Muhammad Amin, Dafee Caaltuu Sheek Muhammad Amin, Leemmituu Sheek Muhammad Amin, Lataa Sheek Muhammad Amin, Bashaatuu Sheek Muhammad Amin, Jaabiroo Sheek Muhammad Amin, Barakaa Sheek Muhammad Amin, Abdusalaam Maammoo, Tamaam Abdul Karim, Abbushaa Sheek Abdallaa fi Jamaal Abdulaziz kanneen jedhamanidha. Akka jiraattonni jedhanitti namoonni kunneen yakka kam irraayyuu bilisa yommuu ta'an maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun waan isaan qooda keessaa hin qabne itti maxxansanii iraarsaa jiraachuun ifoomeera. Israa'el Somaalilaanditti argamuun kamiyyuu ni xiyyeeffatama jedhee hoogganaan Huutii Hirbuu dhugaa dabalata qabdi. Hoogganaan finciltoota Huutii Yaman Israa'el Somaalilaandii keessa jiraachuun ishee kamiyyuu akka xiyyeeffannoo waraanaatti akka ilaalamu akeekkachiiseera. Hoogganaan kun tarkaanfii torbe darbe Israa'el naannoo addaan baate Somaalilaandii kanaaf beekamtii kennuuf fudhatte balaaleffachuuni. Israa'el Somaalilaandii keessa jiraachuun ishee kamiyyuu humnoota hidhatee keenyaaf xiyyeeffannoo waraanaa ta'e fudhanna. Sababiin isaas weerara Somaaliyaa fi Yaman irratti raawwatu
raawwachuu fi nageenya naannichaaf balaa waan ta'eef jedhe hoogganaan garee kanaa Abdelmaalik Alhuutii akka ibsi miidiyaaleen finciltoota toora intarneetii irratti maxxansan mul'isanitti Israa'el jimaata darbe Somaalilaandiif ifatti beekamtii kennuu ishee kan beeksifte yoo ta'u kunis bara 1991 gama tokkoon Somaaliyaa irraa adda ba'u ishee erga labsitee kan jalqabaati. Hoogganaan Huutii kun tarkaanfiin kun bu'aa hamaa akka fidu akeekkachiisuun beekamtiin kennuun ejjennoo diinummaa Somaaliyaa fi naannoo ishee Afrikaa akkasumas Yemen, Galaana Diimaa fi biyyoota qarqara Galaana Diimaa lamaan jiran irratti xiyyeeffatedha jedhe. Waggoota kurnaniif beekamtii idil addunyaa argachuuf dhiibaa kan turte Somaalilaand galoo Galaana Eden irratti teessuma tarsiimoo kan qabdu yoo ta'u maallaqa, paaspoortii fi waraana mataa ishee qabdi. Xiinxaltoonni naannichaa akka jedhanitti Somaalilaand waliin walitti dhiyaachuun Israa'el Galaana Diimaa haala gaariin akka galtu taasisa. Kunis finciltoota Huutii Yemen keessa jiran rukutuuf dandeessisa. Israa'el onkololeessa bara 2023 waraana duguggaa sanyii Gaazaa irratti erga eegaltee booda haleellaa Huutiin Israa'el irratti raawwatameef deebii kennuun Yemen keessatti irra deddeebitee rukutteetti. Erga onkololeessa keessa Gaazaatti waraansi dadhabaan jalqabees Huutii haleellaa isaanii dadhabsiisaniiru. Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuun ishee gamtaa Afrikaa, Masrii, Turkii, mana maree tumsa galoo galaana biyyoota jaha fi dhaabbata tumsa Islaamaa Saawudii keessatti argamuun qeeqameera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa aanaa Malkaa Sooddaa keessatti diina adabuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zooniilee waraanaa cufa keessatti tarkaanfii ergamtoota bilisiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuun godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Sooddaa ganda cimaa Gafarsaa iddoo addaa Luxuuraa Addoolee jedhamutti gaafa muddee 27 2025 tarkaanfii fudhateen diina du'aa fi madoon adabuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota diinaarraa 9 battalatti yoo ajjeesu 5 ammoo madoo dandammee hin qabneen adabee injifannoon goolabee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 2 hidhannoo guutuu waliin dugda isheerraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasiseera. Tarkaanfii waboon ergamtoota diinaa irratti fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.